Feemasii ta'uu barbaadde feemasii ta'e. Fakkeenyaaf biraan keessaan kun waan inni dalagee kun asumarra jira miliyoona tokko qaba. Akkuma ijaa kana isirra atillee miliyoona ta'e isaan arrabsitee beekamtii argachuu dhiisee jechuudha barbaade. Nama maraan arrabsisaa hin argina jechuudha. Waan kanneen keessaa ba'a. Si jibbisiisa jechuudha. Maal goonaa namaa wallola malee baalagee sin beektan qajeelaan beekna jechuudha. Tiktookiin afaan baalageetii baalageessi baala akkas taatee waan deebifne kabajaan beekan jechuudha. Bira gochisiiftanii jirta waggaa tokko guutuu ganda tokkoof nama arrabsita wallaahi. Waggaa tokkoof nama achi keessaa fuutanii arrabsitanii malee dhooftan tiktook irratti. Nama jibbisiisa uummata kana wajjin hedduun qaaqinii jechuu barbaade. Ganda keessan qabadhaa jenna uummata Oromootiin jenna bakka maraayyuu qabadhu ganda keetii qabee baalagee gabbayee akka barbaade kabajaan hin guddatin abbaan haati kabajaan hin guddisin dhufee asirratti afaanuma banu sa'a 24 qabadhu hidhadhu wallaahi. Igale akkas jechuu barbaade ati hedduu takkasirra dhuftee naasawii ofirraa dhiise jechuudha. TikTok irra baatee kana deebii kan hin deebisin jechuudha. Uummata akka ture jettee osoo mastawaatiin of laale fudheessuttu gabbayee nama arrabsaa bara. Mastawaatiin osoo of laalse kun anumaa jedhee hin argu bara. Dhufee asirra bahee akka nama geeqa jechuudha. Wanni nama hin fakkaanne marte jechuudha. Waliis gabbaatee wallaahi deebii takka hin deebisin. Barbaachisaa ta'e guuteera miliyoonaan namni sii deebisa. Oromoon kutaa 11 guutuu si jaalata obboleessoo. Waan nama hin fakkaanne hunda keessaa si waca jaldeessa akkanaa kanaaf immoo gabbaateeti waa guddaa sirraa jedhaa deebiin deebisin jechuu barbaade. Ilalee akkasiin jedhaa ofirraa jechuu barbaade. Asirratti deebitee deebii kanneen fataa jira. Wanni isaan fidan takka hin jiru akkanuma afaan banan nama takka godhuu hin danda'u waggaa tokko guutuu iyyanii boo'anii lafa balleessanii homaa fiduu hin danda'an. Bakka ati geettu gahuu hin danda'u waan ati godhuu hin danda'an iyyaa booyaa nama duubaan deema. Leencin deemaa sareen duubanaa dutti jechuu barbaade itti fufii bashannanii deebisin nama tokko jechuu barbaade tana kanarra dubbadhu nagaatti amma miira keessa seenaa dubbadhu. Itti ayyaana. Taatee. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirtani nagaa ijoollee akkam? Nagaa wallah alhamdulillah kam sheek. Maal goota gurbaa sirra? Ana. Mujirraa miti maal goota tiktookii gubbaa? Yaa'u faamilii yaadee faamilii dubbisaa jiran baba. Bareedaayyee inshaallah. Jaafar akkam? Baba fayyaadha akkam nagaa jirtanii? Dirtaa nagaa? Alhamdulillah nagaa akkamisin? Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakum Allah khair barakallahu fiikum. Ayyee dubbadha. Jazakum takka qofa. Dabarsee buleeyyan kiyya bismillah alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى ربنا قانو كني نقرت ولنك بربك يا فارفضة الحمد لله رب العالمين. ثانيا وانس لا عنجت شفتو إلون انفته أتي مورالي كان كيسن تقامين الله نمني غافا بكوي جو ونهدو أفوبايا وان هدو أفوبا وسندن دون واجب لما جالتنين تو كناف تقفى دامتين قد بافتي ديبي نما تقوى كان ديبي فني أسومان ستي من نم تقو ساعتي كان الراسة قليني سياسة رباعي أكتن نقام لما فا أتس نمو سرع ديبي سارة اللي أمس هاسون دنداني نميتشا مميتشا منستيرا دراتو إثيوبيا ملشاتو رسنتو خبرتك أنا منستير ملس ملاتا إلو هالو إنين دتا اللي جنان ليلو يتشلالو جيم من كاتا يشيلون جي ملاتا ليلو يتشلالو ليلو يتشلالو من كات جيلو انجل نوجي وما فير انجل شو دندان تيك توكي كان رات ميديا كان رات أمو جرين كان كيسي تو فتمالينا مسينوف أباي الرسيبي كاكجري إنه في مبيو كراغا بابتي كان وان تكتل إن بكيني كراغا بابت ديبي اللي كانوا في اللي ديبي تفرق برا لفجتشو بربادا
mara caalaa daamattiin gadi baatee akka deebiin deebisni yoo deebisuu illee kan qabdu taate si akka itti deebistu waan beektuuf aadaa kennaa mitillee aadaa itti guddanne illee hin beektaa waan kana caalaa amma asirratti miidiyaa irratti guddaa kanaa ol siin jedhu illee hin qabu yoo namni isin tuqe nama isin tuqeetiin jedheen dhaabadhaa jechuun ni danda'ama yoo isin nama tuqxan ammoo isin qabachuun dirqama waan ta'eef nama tokko akka deebiin deebisne asumaan sitti illee homaan dhagamini ati gammachuu keetiin deebii jireenya hankee situ beeka akka itti oofattu akka itti bulaattu waan irra oolte si beekaa asiin ba'eeraa asiin bu'eeraan namaa suni gaafa dhiyoo tana sagantaa keessan nanne waan feesbuukii irra jedhinu irra barreessanii akkama ijaan argitan sani uduumaa tokko nama hin tuqne homaan jenne biruma dhufne salphaadha. Sa'aatii kanaan illee miidiyaa gubbaa illee hin taa'ini deebi'atti gara miidiyaa gammachuu keetiin deebi'u ulfaadhaa horaa bulaa. Nagalatooma. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Absa wanta dubbatamu namni hunduyyuu dubbatanii jiranii dubbataa salphisuun jalaa cal'isuudha nama beekta. Nama dubbate kan ati yaw deebisuuf sirra jiraatu si kanama arrabsu sin argine si ati followersii kee nama arrabsiteeti miti ka faamilii miileena kan horatte taphataatuma amaluma keetiin ka horatteedha. Inni amma mootu maali namni hinaafu kunniin isin arrabsanii isin xiqqeessanii waan hin taane fidanii wanta isin taane isin hin dubbanne dubbataniitiin akka isin baataniitiin isaaniif deebistan barbaadan gaafa san immootu waan biraa haasa'uudhaaf isa daran jechuudha haasa'uu fi mi'eessachuudhaaf saniif haa dubbatanii wanta fedhan haa dubbatanii bakka jiran balaayyee taxaqqamamaniitiin bira tariisin lameenu jechuudha balaayyee maxxaqamnu bakka ayasfallegam eebaluun kana jedhee maal ta'e deebisuun barbaachisu jalmaa cal'isuudha. Isaanuu yoo dadhaban numa dhiisan siif galee gaafa tokko dubbatanii yoo dadhaban miidiyaa kanarraa godhanii maaf miidiyaa kanarraa hin gallee kootatanii taphadhaa namaaf deebisina isin jedha bakka yaw hin beektaatu iyyuu ani wanni haga sunda dubbadhullee hin jiru. Haa ta'u garuu akkuma namoonni na dura dubbatan seen jechaa turanitti kana dammootu mataa ofirraa akka hidhuu danda'u si himalee isin dura argee jiraan dhageeffadhee isin hin galchuu natu jaalate waan feete haa taatu isin hin galchutte deebii gahaa kenniteef jirta nama kamiyyuu si galee kanaafuu waan haadhaaf abbaan kan keessi intala haadhaaf abbaan kan keessi wajjin jaalattee abbeeronni eessummoonni gandi kan kee firri kan kee aana ahliin kee guutuun siif jaalatee sitti fuudhe nama kamiyyuu harargees tahee baales tahee abbaa fedhayyuu haa ta'u namta kan galchu si galee kanaafuu bultii kan keessitu jabeeffata. Intala dammoo makii si wajjin jaalannee jirra waan warri keessi jaalate waan bii keessi jaalate eenyuyyuu dhufee makiin tana sayyoo jedheen irraa waa buusuuf hin dandayan. Si galee asirratti dammootu nurrallee maatii keetirrallee hiriyoota keetirrallee murteessaan sihi
waan kana situ mataa itti gochuu danda'a sii galee har'a malee illee gabbaatanii nama takkaafiyyuu deebiin namni adalati deebii kennaafi deemtuun tahaftee oo'ee waan biraa dhalaa deema sii galee adalati gabbaatee maa akkana jettan maa akkana gootan maaliif akkana jettan jettuun dubbii dhalaa deeman kana dammootu hoolota biyya arabaa nama sammuu hin qabne ka jireenyi baqattummaa sammuu isaanii hadoochite ka kana deeman wallaalan dhufanii hammii fi asirratti harcaafatan sii galee tanaan sammuu ofii firii godhan kanaafuu namoota akkanaa kanaan bootaa kennuuf namoota akkanaa kanaaf bootaa kennuufii hin qabdu akka intala biyyattii takkatti waan asiidhaamu kanuma siin jedhee ture kana durallee deebisisiillee kana booda makiilleen gabbaatee akka nama takkaafiyyuu deebii takka hin kennine galaa ofirraa jireenya keessan oofadhaa akka gaaritti oduu namaatiif bootaa hin kennina. Akkasuma fiidhaan barbaada galatoon. Eenyu mee haadha siinqee takka zala jirti galchiin mee baalee biyya koo keessatti takka. Abdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abbi maltu sidii beesaa gurwaa ummata qoshashaa waliin maal taate ummata kana deebistamoo. Deebii deebisna bannaate warra uummanni giddimaan quba afaan si kaayee afaan keessa dubbisii fedhameedha. Akka duraan galgala hirkatteetiin kasii arrabsanitti kolfitu sanitti itti kolfitee biran dartu. Wallahi. Watan jette Oromoon iddee ati jara dura deemaa jirta of agartaati maaltu si ga'e ayyitu. Isheen lammata asirra dhuftee aga feetaa ayyitu jedhe yoo didatte ammoo jechuudha laalaniitiin maslahaa jiruun itti gabbaanii ofirraa deebisan malee tanniin qoshashaa waliin afaan hin banin lammata deebisanii uummata kana uummanni kabajaan jaalatu yoo ati deebistee borama kanarraa haasoo itti jira. Ajandaa goonee fi maal? Addee ati ajandaa gootee fi jira namatti likkooyitee deebistee. Arrabsan. Indoomii waa gartee Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni hedduuleen yaada hedduu dubbatanii anis yaada haarawwan qabu kanuma isaanii san hedduurra deebi'ee sa'aatii dheeressuu hin barbaadu dura dursa sa'aatii asirra teettee asirratti gubde kana haala manaa jira. Namni si dinqisiisu si jaalatan hedduutu jira. Keessi irraa mormatanii
sa'aatii kamtu